Harkafune kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan arramoo odeeffannoo bareedduu tokko sinif qabannee jira. Odeeffannochis maal jedha? Xalayyaa yookiin di'aaree obbo Gammadaa Olaanaan kan isaan barreessan keessaa tokko sinitti himna. Xalayyichis maal jedha laata kan jedhu na hordofaa. Nufaana turtii godhaa kanas kan isiniif dhiyeessu Andaaleenaa Barraa sinfaana turtii godha. Xalayyaan kun kan barraa'e eenyuu fi artiist Hacaaluu Hundeessaa walitti dhufeenya hojii baankii gamtaa Oromiyaa pirezidantii kan ta'an obbo Dirribee wajjiniin seenaa isaan dabarsaniif waan isaan waliif godhan kana barreessee kaa'ee ture sana odeeffannoo kana nuuf ergee jira. Kana kallattiin isiniif dubbifna. Egaan kaleessa akkuma beekamu ijoollee artiist Hacaaluu Hundeessaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti aksiyoon akka banataniif carraan kennamee fi banamee jira. Xalayyichis akkas jedha. Kaleessa suuraa obbo Dirribee ilmaan Haceef kennaa aksiyoona kennan argee hedduu natti dhagahame. Seenichis akkas jedha. Tilmaaman waggaa 4 dura anaa fi obbo Dirribeen hojii baankii daawwachuudhaaf gara Jimmaaf Iloo Abbaa Booraa fi Wallaggaatti guyyoota 10 yeroon sun hedduu dadhabsiisaa fi yaatti damee 3 hanga 5 daawwannee galgala deemaa bullee magaalaa biraa qubanna ture. Halkan karaarra yeroo deemnu weelluuwwan adda addaa dhaggeeffachaa deemna. Albama Hacaaluu lammaffaan biyyessa hin jiru ture. Keessumaas gara biyya alaatti waan gurguramee fi namni hedduun weellawwan isaa yeroo sana hin dhageenye. Anis albama sana guutuusaa mobaayilii kiyyarraa waanan qabuuf obbo Dirribee waliin dhaggeeffachaa deemna ture. Isaanis hedduu jaallatan. Hacaaluu duraanuu hedduu dinqisiifatu. Yeroos ammoo caalatti jaallatu. Ji'a tokko booddee Haceenyaa bilbilee koonsartii muuziqaa guddaa tokko Finfinnee hoteela Giyoonitti hojjechuun barbaada. Baankiin keessan ispoonsara akkanaaf taasisuu fi obbo Dirribee wal na barsiisi deebisee obbo Dirribee hedduu si jaallatu beellama siifan qaba kottu haasofsiisi jedheen deebiseef. Guyyaa isaa gaafa sanbata duraa sa'aatii booddee ture. Hacaaluu fi hiriyaasaa waliin hojjetan fuudheen baankii hojii gamtaa Oromiyaa waajjira muummee obbo Dirribee bira dhise. Obbo Dirribeenis yeroo sana Hacee arguudhaan namni yaadatti maramanii dubbisa. Jaalalaan of fudhatanii dhungatan. Haceenis hedduu gammade. Dhimma koonsartii isaas hedduu bal'inaan itti mariisise. Yeroo sana yeroo qabsoon Oromoo jalqabee jabaachaa jiru ture. Finfinneetti immoo Oromoon akka walitti qabamu mootummaan hin barbaadu ture. Haa ta'u malee Haceenis obbo Dirribeenis sodaa tokko malee baankiin ispoonsara miliyoona 3 taasisee
baasii hunda danda'ee akka hojjetu waliif gale. Akkaataa walii galteen qarshiin dursa miiliyoona 1.5 akkaawuntii Haceetti galee hojii eegalle. Dhimmi koonsartii eeyyama argachuu hin dandeenyes ni dhorkame. Haceenis qarshii miiliyoona 1.5 hunda fidee galatoomaa jedhee baankiitti deebise. Obbo Dirribeenis hedduu ajaa'ibsiifachuudhaan yeroo biraa akka gargaaru danda'an itti himuudhaan gargaarsa biroollee yoo barbaadde akka si cina dhaabbannu itti himanii nutis yeroo hundumaa si bira dhaabbanna jechuudhaan gargaara. Asirratti wanta hedduu nama ajaa'ibsiisu amanummaa Hacee fi jaalala inni qarshiif qabu homaa akka hin taane nama dhugaa ta'uusaas waggaa 3 dura Haceen ka'een daldalaan sichi hojiin aartii qofaan jiraachuu hin dandeenye jedhe. Ammas Obbo Dirribeen duraan hedduu isa jaallatan gootummaa isaa galma barkumeetti fi aantummaa saba isaa ilaalanii liqii qarshii miiliyoona 10 fudhatee hojii akka eegalu taasisan. Akkuma inni miidiyaa OMN irratti dubbate hojii sanas jabaatee hojjechuun qarshii fudhate hundumaa otoo lubbuun isaa hin darbiin torban 2 dura liqii baankii hunda ofirraa cufee silaa marsaa itti dhiyaanu waan hedduu hojjechuuf naan mari'achaa ture. Gidduutti nyaatame haadhoon koo. Maarree hojjettoonni baankichaa jaalala Haceef qabaniin jaalala addaa pirezidantichi baankicha isaaf qaban irraa ka'uun qarshii miiliyoona 1.5 ta'u sassaabuun ijoollee isaatiif maqaa tokko isaaniitiin aksiyoona baankichaa bituudhaaf akka kennameefis argine kaleessa. Kana jechuun hanguma baankichi guddatee damee yeroo guddatu miiliyoonotaatiin ijoolleenis yeroo guddatan kaapitaal isaanii miiliyoonaatiin hedduu akka guddatuuf isaan argatanis bu'aa guddaa akka argachuu danda'us ni beekama. Kaleessa Obbo Dirribeen imimmaan har'aaqachaa ijoollee isaa gargaaruu yeroon argu jaalala isaan waliif qaban sinitti himuuf dirqa seenaan isaa kana fakkaata. Baay'ee galatoomaa qopheessaan Gammadaa Olaanaa kan isiniif dubbisee dhiyeesse immoo Daaniil Abarraa asuma Bulloo Entertainment irraa. Egaan akkuma beektan Gammadaan Olaanaa artiistootas akkasumas namoota akka qalleeyyii namoota dhukkufataniifis namoota rakkataniif bira dhaabbatee kan namoota baay'ee gargaaru akkas ture. Kun ammas seenaa Hacee wajjiniin qabaniif odeeffannoo kana haqqii jiruuf dhugaa jiru baasee kunoo xalayaasaa nuuf ergee jira. Xalayaasaas haala kanaan isiniif dhiyeessinee jirra. Gammadaa guddaa galatoomi siin jenna. Karaa Bulloo Entertainmentiin guddaa si galateeffanna. Obbo Dirribeenis jabaadhaa isiniin jenna. Hojiin keessan itti fufuu, gaarummaan keessan itti fufuu, seenaa isin hojjettan immoo seenaan yoomillee isiniin deeggatu isiniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii odeeffannoo keenya har'aa kan qabnus kanumadha. Guddaa galatoomaa turtii gaarii isiniif hawwu. Bulloo Entertainment filannoo keessan godhaa. Like, subscribe, share gochuun immoo akka hin irraanfanne isiniin jenna.